Keessa nama hedduu nagaafata. Kanaafi kuni kuma tokko kanuma ta'ee kalamaffaa 650 700 jechuudha. Bismillah maashaallah tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana maal asitti argaa jirtan uffata hedduutu lafa kana jira. Hedduu san keessaa kanarra bitellee jira. Fadura ordanii godhatanillee jira. Diriyaan kunniin ni beektanii na biratti baratamaadha. Hin hodhamne kunillee hin hodhamne. Diriyaan kanaafi kun amma gatiin isaa tokko miti. Itti aansu maashaallah kunu kana reeftana viidiyoo gadhiiseen ture yoo garaa isaa hiikamu kana fakkaata. Waaw hedduu takka bareeda. Hijaabnis bakka qalamta jettee hedduu namatti tolti jechuudha. Kun immoo shiita shaarbii guddaa wajjin waaw maashaallah isiniin jaa. Kun asbira jira, kootiin hawwataa jira. Asbiratti illee shiitiiwwan hedduutu jira. Asbiratti illee shiitiin kaarisii kunniin ni jirani. Maashaallah tabarakallah namoonni barbaadan fudhachuu dandeettan jechuudha. Bifa sadiin jira. Kanaan jira, isa kanaan asitti illee jira. Haga tokko kana isinitti agarsiisa. Gasboon uffadhee isinitti agarsiisa. Hijaaba babbareedatu jira asbiratti. Egaa kana hunda tokko isaati haga tokko haga danda'e tokko uffadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Viidiyoo immoo laayikii sheer gochuu hin dagatina. Shiita birallee dhiyoota nama gaafate jira. Shiita akka yeroo jalqabaa biti tokkiin kanneen illee nama gaafate jira. Kun goommanee kalarii jechuudha hordoftoota kiyya. Shiinni kun badeen ture. Deebi'ee ajajee fidee jira kanama lama. Waaw maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Gurraachaan qaba ture. Hedduu akka bareeda ammas gurraachaa fi goommanee kalariin jira jechuudha. Namoonni kan akka isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessa nagaa isiniin jaana bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa wanta asitti argaa jirtan kana kallattimaan haga tokko isinitti agarsiisa. Akkanatti isinitti agarsiiseen booda meeshaa uffata nama hedduutidha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Mee kallattimaan uffadhee isinitti agarsiisa. Har'aan tana manni kiyya mana uffata fakkaatee jira. Uffata nama hedduu ordan godhee jira jechuudha. Maal akka ta'e hanga dhumaatti na waliin tura. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Wanti barbaadan yoo jiraate asirraa iskiriinshaatii gootanii kallattimaan gara keessaatti natti ergitan. Kana yoo isin jedhu qophii itti taatanii yoo jettan jechuudha. Kanaafuu haasawaa hin dheeressu. Maaliif viidiyoon baay'ee takka dheerata jechuudha hordoftoota kiyya. Yoo haasawaa dheeresse kallattimaan amma jalqaba diriyaa isinitti hima. Isinitti agarsiisa. Diriyaa babbareeda isaa jechuudha. Waaw maashaallah hedduu takka bareeda. Akkasumallee immoo waa hedduu jira dhugaa dubbachuuf. Kanaaf jalqaba diriyaa tana isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Tanaan dura akka kanatti dhiyaatoo bitiin natti fakkaate garuu kun xiqqoo gara diimaa siqa jechuudha. Gartanii tan isinitti balaqqeessuu danda'a malee gara diimaa siqa halluun isaa guutumatti diimaa osoo hin taane waaw maashaallah isin baay'ee takka bareeda. Egaa hordoftoota kiyyaa akka ani kallattiin waraabee san baay'een uffataa ni argitanii dubbachaa kallattii mana waraabee ture daqiiqaa 30 wayi gahe eegas booda irraa sagalee sanaqee irratti hidhutti jira jechuudha. Maashaallah diriyaan sun kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf diriyaan hedduu takka meeshaan hunduu dabalee jira. Namoonni meeshaa barbaadan ammuma bitadha. Maaliif gara birraa yoo deemanii dabala. Kana yoo isiniin jedhu waan ofii namuu datirra dhaabadheeti jechuudha. Maaliif torbee tokko guyyaa 3 guyyaa 4 booda ordarii namarraa fudhee yoo gara magaalaa deemu meeshaan marti dabalee jira jechuudha. Gatii har'aa boru iftaan ittiin argitanii gara birraa yoo siqee immoo sargiin garaagaraa jira. Egaa birraa ni dabala waan hunduu beektanii. Kanaafuu namoonni bitattan maatiin keessan isinii bitee ofii bitattanii warri yaada qabdan amma bitadhaa isiniin jecha kallattimaan gara yaada kiyyaatti deebi'a. Shiita kanneen shiita akka keetii gurraacha san olirratti naan jettee jirti isa tokkoo fi goommanee tokko. Shiinni kun gizee ramadaana san dhufee ture. Deebi'ee bade namni hedduu nama asii alatti na gaafate jira. Wallahi laazim garuu badee ture amma deebi'ee fidee jira jechuudha. Bakka fidu sanii gaafannaan naa fidanii itti aansee shiita kaarisii kana jechuudha. Inni gurdaa fi saayizii xiqqaa guddaa qabaa kun jiddu galeessa shaarbii isaa wajjin bifa sadiin kanatu na bira jira. Yoo barbaadan isiniif ordarii godhuu danda'a jechuudha. Bakka amma ordarii godhe kana itti aansee hawwata keessaniif kootii kana dagachuu hin qabdan gizee maatii keessaniif sarpiraayizii gootan kootii kanaadha keessanii hin dagatina isiniin jaa hedduu takka akiisii qabaa qulfii qabaa namatti tola jechuudha. Isaan wanta kana kan inni jaallatanii. Egaa akkan isiniin jaa hordoftoota kiyyaa gata akka hunda isaatu lakka'ee isinitti agarsiisuuf deema. Kun immoo shaarbiif shiita meetira 3 fi shaarbii bal'aa kana jechuudha. Bunniidha halluun isaa tariitii yoo isinitti daalachaa'ee mana keessatti viidiyoo gizee waraabaniif alatti tokko miti. Akkasumas yoo xiqqoo duumessa ala jiraatanii dukkanaa jechuudha. Viidiyoon kun immoo darbanoo guddaadha shaarbii wajjin.
akkana isinin jaa hordoftoota kiyyaa itti aansuun diriyaawwan geessee jira hunda isaa lakkaanee maaliif baay'ee nama dadhabsiisa dhugaa dubbachuu itti aansuun hijaaba haaraa namaaf biteen ture achumaan isinitti agarsiisuu barbaade yoo barbaaddan waaw maashaallah honni wajjin waan kamuu wajjin hajjabatuuf jechuudha qalallee jedhe hijaaba kan inni beektan jedhe yaada kunoo kan inni fakkaatti halluu hedduun qaba gurraachaan qaba isa kanaan qaba bunniin tun ni bareeddi maashaallah adii bunniin tuni diizaayinii kanaan bifa baay'eetu jira isinitti agarsiisa kunoo haga nagaa bal'inni isaa hijaaba jechuudha shaarbii osoo hin ta'in hijaaba qamisii wajjin ta'uu danda'a noormaali akka majjabadhe kanatti jechuudha ani kunoo bifa kaninitti qaba yoo barbaaddan ordarii godhachuu dandeettanii halluu hedduun na bira jira jechuudha hordoftoota kiyya egaa ijoolleen baay'ee maaliif karaa tiiktookiitiin hin hojjenne warri naan jettan xiqqoo haala namaan mijatu haala san mijeessaa jira malee inshaallah gara sirraan wantoota garaagaraa meeshaa babbareeda galchuuf yaalutti jira garuu nama hin mijatu maaliif ordarii namarraa fuudhee yoo jedhe liivii gizee waa gurgurtu achirraa ka'uu hin dandeettu jettee nama keessummeessitaan immootu namaaf ajajaa fudhadha waan ta'eef meeshaa namaa deemee ajajaa laalaa dhaqee laalaa silkiin miti kan dalagu jechuudha maaliif silkiin akka qaamaa san namaan ta'u dhaqee laalee kan jaaladhee kan nama san filachise akkasitti nama kan ajaju jechuudha walitti namaan dhufu tiiktookii liivirree yoo seente immoo hin baatu sanuma saniif isin hin jaa hordoftoota kiyyaa maamiltoota kiyyaallee akkaan haga dandeette akkaan gammachiisuuf waan yaaluu fi wal bira naa hin dhufu maashaallah sadaffaamu meeqaffarra jira sila gara haasaa gore isii tana hedduu jaaladhe hedduu namatti tolti jechuudha hijaabni tunniin dhugaa dubbachuuf hedduu takka babbareeda namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii bifa amma isinitti agarsiise kanaan jira kunoo hundi isaaniitu kana fakkaata jechuudha namoonni akkas naan jettan karaa tiiktookiitiin osoo ta'e bareedaadha hojiidhaaf qaafis ta'e waan kamiifuu garuu mootu maamila kee haala keessummeessuu dandeettu jechuudha himuu dagadhee kaan akka daqiiqaa hin dheeranneef sagalee irratti isinii hidhe kan ammootu jiddumaa shittoo dagadhee jennaan itti isinii fufe jechuudha shittoo kanneen wal taraa kanaa gadii jira kakanaa gadii kakanaan qabne gatiin isaanii qannasa jechuudha hordoftoota kiyya inni kun qarshii 1,000 inni kun keessaa banee isinitti agarsiisa illee 1,000 qannasu suni kanuma ta'e qannasu qarshii 650 700 jechuudha haga 800 illee jira hundaafuu waan kana 1,000 bite keessa isaa banee isinitti agarsiisa keessi isaa kunoo kana fakkaata jechuudha waaw tanaan durallee bitee jira shittoo kana fakkaata akka isiniin jaa kunoo kana fakkaata shittoo dhugaa dubbachuuf akka qarshii 20 ni jira barbaadan 10,000 15,000 ni jira kun jiddu galeessa irraayi ka 300 illee ka 400 illee jira jechuudha akkuma qimi namaatiin garuu kun jiddu galeessa 1,000 jechuu widdii miti maaliif haga 20 illee jira jechuudha shittooni 10,000 jira kanaafuu kun baay'ee gadi bu'allee miti akka kiyyatti kuma takkaan kabitamu 5,000 2,500 ni jira 3,000 illee ni jira shittoo babbareeda gizee barbaadan jechuudha haga 5,000 4,000 3,000 ni jira kun hundaafuu 1,000 isin jedha inni kun namoonni nagaafatan keessa nama hedduu nagaafata kanaafi kun 1,000 kanuma ta'ee kalammaffaa 650 700 jechuudha akkasii akkuma tan abdiin qaba isa kanallee hiika isinitti agarsiisa isa tokko inni kun jechuudha isa kana jechuun isii tana dubartootaaf baay'inaan isiin tunillee gatiin isaa 1,000 jechuudha akka qannasuus ni jira isin jedheetiin jira namoonni jettan namoonni maatii keessaniif jettan kunniin ka shamarraniiti kareef isinitti agarsiisuun immoo ka dhiiraati jechuudha kanaafuu ka barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii egaa akkasiin jaa hordoftoota kiyya namoonni barbaadan heloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii kunniin ka dhiiraati adiin kunniin pinki nama isinitti agarsiisuun immoo ka shamarraniiti jechuudha hordoftoota kiyya egaa akkasumatti wal abdiin qabaa meeshaa irraa walitti qabee gadi isinii dhiise kana waan barbaaddan yoo jiraate keessaa na dubbisaa shittollee barbaadan kun akkuma isiniin jedhe kana kanarra gatiin dabalullee barbaadan ni jira kana gadillee ni jira qarshii 10,000 illee ni jira jechuudha yoo bitachuu yaada qabaattanii akkan isiniin jala viidiyoo kanarraa kana fakkaata ture akkasumatti wal abdiin qaba viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina dhiqqoo sagaleen qufaan qabee jira inshallah gasittuu fayyaa keessanaa tura du'aayii godhaa isiniin jaa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti laayikii godhaa mee uummata kan taatanii laayikii godhaa bira darbaa viidiyoon kiyoo isin bira ga'e viidiyoon kammoo ka duraanillee ka waggaa tokko turellee haa ta'u yoo isin bira ga'e ittiin kafaltanii laayikii godhaa bira darbaa yoo isinitti toluu baate immoo dislaayikii godhaa hundaafuu warri hanga ammaa obsaan na dhageeffattan hundi keessanuu galatoomuu ulfaadha baay'ee